ما في سريارة ما نجر تيمي يو اسمع ايسي قاعد يسي قاعد أنا نقافة تيسي قافة ما يسي قاعد ده كيسو مامي هذا كم سيري ذا زريناتي لا ما ارسي بدر ما لكن برباني بتني دينان نريني برنوها لا اسير سي بدر بقرا دك طيب لكن بربان تا لا سي بدر باسيرا وين بنا ما في لكن بربان قسمت بتعمله لا ادري كم ايه اسير سي بدر بس ديم ايش اللي انت إيه وانا سكرت بكلم ديمي تاي تسيد ده مليون وفوما اوريك ديما ديما عشان انا ما مرة وأنا ببسدان بس استغفر الله ما لا سعادي جوزين كمان سيجاك من نجاب أنا كمان من هو مكانه جدا سوينا إنه ما أسير سيفدا أنا تكاسير أنا تكاسير سيفدا أنا الجنة صح دعوة تتابع كم تتخيل أنا رانتنا عجيبة تكنا كعجيبة خلي في ساعتي دائما في فيديو أنا جاي مرة كوكا مامي أولي بدل فتة قبضته إني قاعد رامي قبيل تبرة ويعني تبرة أوكي هذه سلايس ورسن شكو يعني مو قصدك تكاسي شك واسين جاي قولوا مو فيديو خس سنتي لا تمام تمام وأنت كان جنن نقوم نجك فترة نقوم مسك كافت وين براتك كنتن هكذا دعوة تتابع كم تتخيل خنو أكو مار كتير خنا فيديو خنا فكاتا جتودا أنقول ما توان فان تفسير قالت ما يسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أركفوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا أكم جرتاي نجين كيسن بدأ جرتو الحمد لله نسنجي هذا إجا ولكي ديمي جرا إجا أبديون كيا أرواي حجي في هايو كسمت سألتو راتبتو بقولي قالت محاجر راتبتو لكن أنس واني تكون تفكاري تكاني تدعمي تكاني إبسط مرواليتي dhugaa dubbasuudhaa fi akkuma viidiyoo jalqabarratti daawwattan kana baay'ee nama dhiba waa'ee hajjiidha jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko nuti kan beeknuun warii nagada yookaan walaka nagada yookaan daldala biraa kan inni irraa toludha. Garuu isa hundarraa bilisa ta'ee hajjiin daldala jijjiirraa dubartootaatiif kan ce'edha jechuudha. Dhugaa waa'ee nama jibbisiisa namni lubbuudhaan jiru waa'ee argaa jechuudha. Inni obboleessi keenya kuni dhugaa dubbasuudhaa fi baay'ee nama jibbisiisa haalli hajjiidha jechuudha. Hajjii jaarsaa caaltuu yookaan faa'oodha jechuudha. Yeroo yerootti dubartoota fuudhuudhaan kan gadhiisuudhaan baasatti janachanuudhaan biraank irratti kan isaan beekamanii dhugaa dubbasuudhaaf baay'ee natti tolaa turan yeroo jalqabaa ijoollee Yamaniidha jechuudha. Baay'ee tokko natti tolaa turanii fakkeenyummaa guddaa jaalalaa fi walii dhufeenyi isaa namatti tola yeroo walitti dhufanii wal jajjabeessanii fi akkasumas haflaa fi gammachuu walii irra yeroo isaan dhaabatan baay'ee namatti tolan jechuudha. Garuu inni keessa adda ta'een kan bahee hajjiidha jechuudha. Yeroo yerootti jijjiirraa dubartootaa irratti argama. Ilmi dhiiraa nigida nagadu walatti nagadu yookaan sangoota dallabaa jijjiiruu yookaan wanna biraa daldala irratti kan isaan irraa bareedu malee dubartoonni akkanatti jijjiiruun dhugaa dubbasuudhaaf baay'ee takka hamilee namaa tuqa. Hamilee isaatiifis gaariidhaa miti. Akkasumas egaa baay'ee nama dhiba. Har'a ammoo garuu faa'oon hiriyyaa isii takka fiddee manatti fiddee garuu isin biraank irraa hojjechuudhaaf fiddee ergasii fiddee hin simatee itti dhiibbaa jidduu deemtee kaameraa bantee biraankii gochuudhaaf jedhu garuu dubartoonni lama walii galanii jiranii faa'oo fi hiriyyaa isii walii galanii maal akka inni siin jedhuu fi akkam akka inni simatu maal akka inni jedhu jechuudhaaf isin dhiifama intaloonni naqabaa deemaara naqaba. Madaaluudhaaf fidde jechuudha. Garuu inni gixxim godhee haasa'uu fedheeti akkuma ofii fedhe jechuudha. Wanti barate nama dhiisaare suusiidha. Suusiin tokko gaafa bartanii jettanii hammas waan san argattanitti dhukkubbii mataa isinitti ta'a wanta san yoo dhabdan jechuudha. Hamma waan san argattanitti dhukkubbii mataa san gadi isin dhiisu jechuudha. Maaliif isin baree jira waan ta'eef gatii kanaaf
Hiriyaa ofii fiddee jennaanis haasofsiisee akkuma barate haasofsiisee sana booda asiira deemee sii fidaadhaan. Asiira sii fidee maal barbaaddaadhaan qabee silaa dubartiimaaf keessummeeffata. Silaa dubartiimaaf dhiisa jechuudha. Haawwan hiriyaadha. Fiddee jirti. Dubartiidha. Dubartiin maaliif akka dubartii keessummeeffatu silaa dubartumatu beeka jechuudha. Garuu inni sanii hundaan jennu ofii keessummeeffachuudhaaf deemi jechuudha. Miira keessa seenee dhugaa dubbachuudhaaf sila sheexaana dubartii wayii itti ufitti farkisu yookaan maagineetii dubartii ufitti farkisu wayii qabaa yaanni jedhullee namatti dhagama jechuudha. Yaani haawwan hiriyaa dubartoota yookaan shamarraniis godhattee gara mana ofiitti dhuftee wajjin simachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan waan nalitti abbaa manaa ofii beektuuf amala isaa waan beektuuf nama tokko dubartii takka walitti dhagayettee dubartii takka hisattee gammachuudhaan mana ofii fiduu baay'ee ulfaata. Shakkii hedduu keessa uumamaa jechuudha. Inni nama akkanaa eegatee nama abbaa manaa isiitii gara dhaquun qabu. Gaafa isin dubartii takka fiddee jettee inni amala ofii dhiisu waan ta'eef wanti barate nama dhiisu hin dhiisallee hoo jettee isin dhiisu jechuudha. Inni baratee jira waan ta'eef ittuma fufaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Sababa kanaafi hammam dubartiidhaan akkamitti walitti dhuftee namni hiriyaa qaba. Hiriyaan takka mana namaa dhufti. Atis mana isii dhaqxaa. Yaani aadaa keenya jechuudha kun namni walitti dhufa dubartoonni hiriyoota qabna waan ta'eef hiriyaan mana koo dhufti. Anis mana isii dhaqaa jechuudha. Gaafa kana garuu gaafa isitti dhuftu garuu isiin nama kana waan manaa qabduuf ni beekti amala isaa waan ta'eef baay'ee isii yaaddessa baay'ee dhiphatti firiin taata jechuudha. Hammam taatu yoo haga inni hin jirretti bakka inni hin jirretti yoo fiddee malee jechuudha. Yoo fiddee dubartii nagaallee yoo fiddee jirte dubartii sheexaanaa dubartii ofii nama tuttu baazawii dubartoonni amala ofiinnaa irraa qabnee dhiira tokko jaalalaa irraa qabamnes si jaalanne inni baay'ee ulfuunee dubbachuudhaaf hagas manaa miti hin baramne jechuudha. Biyya keenya keessatti illee nama keenya keessatti illee alaaf keessatti illee jechuudha. Amma haa ta'u xiqqoo darbee amma mul'ata haraayyuu garuu haa ta'u malee harka 100 keessaa parsantii 98 ammallee dhiirota gaafata dhiirota dhiyeessaaf malee isaan baay'ee dhiyeessaa kanarratti ammallee hanqina qabanii jechuudha. Intarneetiin naqabee jira dhiifama. Naqabee jira intarneetni. Egaa dhiifama na gochaadha intarneetatu naqabee. Kana jennaan dhugaa dubbachuudhaaf mee hundumti keessanii akka wanta keessanii ta'e akka hajjiin karaas isa gahee jira dubartoota jijjiiree jira. Caaltuu dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin akkasii inni sarara qabeessa dubartii akkasii argachuudhaaf caaltuun baay'ee nama miskiinaadha, nama hin dubbannedha, nama gaariidha, nama waa hunda calleessaaf fixuudha jechuudha. Miidhamtus miidhaa isii keessumatti kan fixattudha. Keessumatti kan fixattudha. Dubartiin akkanaa yeroo kana keessatti ni argatti. Dhugaa dubbachuudhaaf caaltuun baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama kabaja qabduudha. Baay'ee nama safuu fi eeggatuudha. Nama jarjarullee miti. Nama yoo miidhamellee gadi maqabattee keessa ofiitti fixattu malee nama ol baasee waa himatullee miti jechuudha. Caaltuu irratti garuu hajjiin ni cubbifama. Inni cubbifama. Hedduun ni cubbifama jechuudha. Caaltuun nama miskiinaadha. Kanaaf faayolleen akkasuma dura imaaniinis jaalatee jira. Achi dura garuu hin beeku nama biraallee jaalatuun oolu. Allahu aalamii obboleessa keenya kana karaa ga'ee jira, argee jira, hundumaayyuu argee jira. Garuu inni argee dhaabataan jiru ammallee tuufaa jira jechuudha. Garuu obbo du'aayii godhaaf obboleewwan keenya obboleessa keenya kanaallee akka rabbiin isa qajeelchee caaltuu fi faayoo qabatee jaalalaan jidduu isaaniitti akka isaaf wal jaalatan jaalala jidduu isaaniitti akka dagaagee isaa wal qabatanii fakkeenyota nama biraatiif ta'anii akka ta'an karaas ga'ee jira. Du'aayii godhaafii isin jenna. Caaltuun illee rabbi sabrii siif haa kennu. Ilmoo garatti baattee kan isiin raasaa mana namaa jiraatu dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Osoo ana ta'e garuu ni jiraadha gaafiidha natti. Dhugaa dhoksituu waa hundaati caaltuu jechuun baay'ee nama galmaati. Caaltuun hamma dhoksite faawon garuu osoo wanta akkanaa yeroo mudatee ni dhoksitii fi kan jedhan gaafiidha. Faawon xiqqoo afaan illee ni jarjartii ni hoodhiti.
Caaltuun garuu nama miskiinaadha. Uf dandeettee ilmoon tun gara nan miidhamin yoo aare wanna talagu hin beeku jettee sodaattee ilmoo ofiitti baraarachuudhaaf jecha manaa baatee gara mana namaatitti mataa lamaan silaa har'a kunuunfamuu qabdi. Kunuunsa sii barbaachisaa, sammuu sii firii godhuu barbaachisaa, bira dhaabbatee jajjabeessuu barbaachisaa jechuudha. Jajjabiin isarraa keeti. Isa akka bira dhaabbatee sammuu sii firii godhuu barbaachisa silaa har'a gisee garaatti baattu. Baay'ee nama jabbiisa. Baay'ee haalli hajjiidhaa nama dabbara jechuudha. Ana osoo taate garuu baay'ee natti dhagahamaan dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka caaltuu yoon bu'ee dhaabbadhee of ilaalu osoo ana taate ni obsaa kan jedhu nama gaaffiidha jechuudha. Waan obsu natti fakkaatu garuu dhugaa dubbachuun baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama dhiba. Rabbiin isa haa qajeelchu, namni nama abaaru inni abaaramaadha jedhama mire. Kanaafuu hajjiillee rabbiin isa haa qajeelchu. Caaltuu hajjiillee walitti deebisee rabbiin nama boqatee ilmoo bareedduu argatee ilmoo sharri jidduu isaanii jibbansa sheexaana jidduu isaanii fi kana jidduu isaaniitti kaasee jaalala jidduu isaaniitti ufu hin beekamu. Ilmoon baltuu balbala keeriiti. Ilmoo waa hedduu bal'ina hedduu qabattee dhufti waan ta'eef hin beekamu. Ilmoo tanarratti tarii innillee uf arguu danda'a. Ilmoon tun gaafa jidduutti ufi jijjiiramni guddaa isarratti illee arguu danda'a. Ilmoo tana ilaalee manaa bahuu, dubartoota biraa ilaaluu dhiisuu, gara manaa ol deebi'ee akka ilma dhiiraatitti bultii fi qabatee deemuu danda'a jechuudha qajeelee. Kanaafuu rabbiin isa haa qajeelchu. Caaltuuf isallee rabbi kun araarsee jidduu isaaniititti maleekaan naga buuftee rabbiin naga nuuf buusee gammachuu isaanii nu haa agarsiisu. Nama mana ofii keessatti dacha'ee hajjiilleen tasgabbaa'ee jirdachuu olii fi dacha'anii jireenya gaarii oofatan rabbiin nu haa agarsiisu. Siin jedha hundumti keessanii du'aayii godhaa fi caaltuullee inshaallah nama guyyaa ofii guuttatee ilmoo bareedduu, ilmoo haara galfeetti, ilmoo haadha abbaa beeku, ilmoo abbaan kun irra qajeelu rabbiin isiif haa kennu. Rabbiin nama ji'a guuttatee ji'a xumuratee nagaan dahee rahaa irratti argatu. Dhiphinna haadha keessa darbe obsite kan hundaayyuu ilmoo tanarratti haara galfii rabbiin isiif haa kennu siin jechuun barbaada. Siinlee hundi keessaniifuu du'aayii godhaa fi caaltuuf jechuun barbaada. Tarneetiin na qabaa jira. Isin jaaladhaa, isin kabajaa, oduu isinitti hin baay'isu. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naaf turaa isiniin jira. Isin jaaladhaa, isin kabajaa. Intarneetiin kiyyatu na qaqqabaa jira.